sirrain balli wagatiya biya bari ankana sittiya akan sirrain balli wagatiya biya bari ankana sittiya akan sirrain balli wagatiya. Toda sagantaa keenya miteera nagaan keenya isiniif haa baay'atu. Walirraa fagaannee turre amma sagantaa keenya torbeedhaan qabadhee isin dhufu eegaleera. React goona wajjiniin irratti wajjin bohaarra subscribe godhaa commentis likes nu deeggaran jedha. Torbeedhaan yeroo hunda hojjaa dura yookaan immoo dafinoor wiixata yeroo hunda isinii qabadheen dhiyaadha. Amma gara sagantaa keenyaatti dabarraa subscribe gochuun nagatinaan jedha. Garasitti dabarraa viidiyoon keenya jalqabaa sagalee jaalmarroo fakkeessee lamee jira. Isti walumaan ilaalluun akkam akka inni fakkeesseeru isinumti komantu godhaafi asuma jalatti. Jaala kiyya gaaffiin ati as keesse gaaffii mirgaa akka ta'e nan hubadha. Garuu waanan sitti sirriitti na caqasi. Bakka kana dhuftee sagalee ebeluu akkeessi ebeluu fakkeessi naan jechuun natu sii beekaa waliin qixatti abbaa irrummaa kee waan mul'isuuf sagalee eenyu akkeessuu akkan qabu sii miti kan naafi. Waan dandeettii kana yoom akkana badhaase gaafa na badhaase maal gochuu akkan danda'u waliin waan naaf himeef ani bishaan bo'oo keessa bubbisu miti kanati kallattiif qajeelfama lafa naaf keessu. Maal gochuu akkan qabu yoomiif eessatti gochuu kan qabu nan beeka callisi. Dhugaa sirriima baay'ee danda'a baay'ee fakkeeffateera. Viidiyoon keenya ittaan immoo harmoolii keenya wantoota aarsan hojii keenya keessaa wantoota aarsan nuu kaa'eera. Saddeemmoo እናቶቻችን የሚያበሳጫቸው 8 ነገሮች፣ አንደኛ ከቤት ስንወጣ፣ ሁለተኛ ቤት ውስጥ ስንቀመጥ፣ ሶስተኛ ብዙ ስንበላ፣ አራተኛ ምንም ሳንበላ ስንቀር፣ አምስተኛ ብዙ ስንተኛ፣ ስድስተኛ ምንም ሳንተኛ ስንቀር፣ ሰባተኛ መልስ ስንሰጣቸው፣ ስምንተኛ ጸጥ ስንል። እስቲ ወለሉ ከነ ሞረጌ ፈዳቲ ያደ ሰላላሜ እስቲ ዱዱቲ ሆነ ጋሲ መካረ ሮስቲ አጋቲ ያደ ኪሰን ወትከናሰ butiin deebi'uu qaba. Naqanneefuu na jechuuf kiisiin keenya qullaadha. Dhiifnee teenya jechuufis galgalluleef dullaadha. Aseennaa baafachuufis birrii nama gaafata. Osoo deebii eeganuu mataan nama baafata. Xiqqoo fuula qabaattee haxaawwannaan qibaatii olii toftee bokoktee intala mootii taati. Isati jaalala isheen akka biddaa gubattu isheen qabeenya yaaddi jaalala kee hubattu. Isa nu akka jirrutti jirru galata qabattu oppaantii isheen cidha diggisuu feeti fira ollaatiif aantii. Ciqiccikii sii waliin maaluman nu rakkisaa butiidhaan fuunee galla diddus lafarra harkisaa. Falli dhiironni qabnu kana qofa yaa sabaa dhiirrunduu akka fuudhuuf butiin deebi'uu qaba. Sirriitti kana dhaggeeffadhaami maaloo viidiyoo isaa hedduu dheeraasaa nannabenis viidiyoo isaa yoo qabaatanis liink naaf godhaa malee nannabeen viidiyoo isaa guutuu gara tiktokii marraan argee buusee viidicha namatti tola bicha. Ammallee jiruuti bibeenni biyya fayyasoo ta'uuti akka sirraa hin balle waaqatiyyaa biyya baarii akkana sittiyaa akka sirraa hin balle waaqatiyyaa biyya baarii akkana sittiyaa akka sirraa hin balle waaqatiyyaa. Viidiyoo isaa argamdan isti share naa godhaa malee viidiyoo sana arganne garooni baay'ee namatti tola viidiyichi rabbi baay'ee namatti tola. Kuni jaalala kuwaasiidha. Jaalala kuwaasii irratti rafnu masti deggaafi. Isuma gashaka kuwaasichi.
Model taariku mucaatikkaa wajjin hin eegalee immoo as ta'e baay'ee namatti tola mucichi. Dhugaa dubbachuu baay'ee namatti tola. Aktiin isaa namatti tola baay'ee mucaan sana. Naannatti tolan yeroo as ta'e. Gaaffii tokkoon si gaafadha naa deebisuu qabda. Tole na gaafadhu. Daabboo 3 bittee 3 keessaa 2 si jalaa kufa. Feestaala keessatti meeqatu hafa? Abbaa birrii 3 moo abbaa birrii 5? Abbaa birrii 3. Birrii 3 moo feestaala tarsaasa? Tarsaa uraa qabuutiin si kennan. Nageeddaraa jedhaani gaa. Gudi paasterii wayyoo. Maal ta'e immoo? Siigii tokko dubara jettee heerumteet gaafa gaa'ela isaanii qunnamtii isaa gaafa godhan maqaa Yesuusiin jedhee jalqabe dubrummaa jedhani. Dubrummaan gameerra jedhee mucayyoo gaafa gaafatu maqaa gooftaa dura maaltu dhaabate jettee. ካላገባህ መች ነው የምታገባው? ስታገባ መች ነው የምትወልደው? ስትወልድ መች ነው የምትደግመው? ስትደግም ይሄ ልጅ ሚስቱን አያስተኛትም ወይ ይለዋል። በትዳር አዝነ ሲያዩ ደግሞ ፍቺን የመሰለ ነገር እያለ ምን አቃጠለ ትባላለህ። ስትፋታ ምን አይነት ጨካኝ ነው ቢያንስ ለልጆቹ ሲል ችሎ ዋጥ አርጎ አይኖርም ወይ ትባላለህ። ወዳጄ የህይወትን መስመር ካንተ ውጪ ማንም እንዲያሰምርልህ እድል አትስጥ። ብሩክዚቲ ነኝ። ቸር ቆዩልኝ። የቴን ጓደኛ ሸኛት ብዬው አድርሳት ብዬው ወጥቼ መሽቶ ነበርና ተቃቅፈን ቤቷ ድረስ ሸኝቼ ልንለያ ስንል ብንፋጠጥ ሳምኳት። መደንገጧን ባውቅም ብረዳ ደገምኳት። ቻው የምትልበት አፍ ብታጣ አልመሰለኝም ነበር ዳግም የምትመጣ። የዛሬው ብሶ ቤቷ አስገብታኝ አብረን አደርንና ድንግል ነኝ አትንካኝ ብትለኝ ደንግጬ ትቻት ተኛውና እንቅልፍ ወዳጄ ቢወስደኝ ባነንኩኝ እሷ ስስመኝ ገና ከመጀመሪያው ትግሉን ጠልቼ እንጂ ተውኳት። አሁንማ በቃ ማንቀስቀሽ ሙዚቃ እንደገፈዳ ሙዲ ዶሞካ ገዲቲ ሞይ ጀናኒ ጨፌ ጉራቲ ሰነማኔ ማሊ ጀሲኒ ሙዲ ዶሞካ ገዲቲ ማሊኒ ጀናኒ ጨፌ ጉራቲ በለ ማሊኒ ጀቴኒ የቻጅራ አኒ ጋፊ ከነተ ጨፌ ጉራቲ ማይን የሮዳ ይማ ከኛ ጨፌ መገሪሳ ከሰት ካድነ ጉና ጨፌ ጉራቲ ማይን ጨፌ ጉራቲ ማይኒ አካሲ ምድር ላይ ያለ አንድ ሰው እንዳታምኑ። የሰማሁትን ጉድ አልሰማችሁ። የቴክኖ ባለቤት ራሱ አይፎን ነው የሚይዘው አላለ። ትናንት የገዛሁት 5 እንቁላል ትላንት የገዛሁት 5 እንቁላል 2ቱ ጥሩ ነው 3ቱ ተበላሽቷል። 2ቱን ጥሩ ነው 3ቱ ተበላሽቷል። ድገሚልን። 2ቱ ጥሩ ነው 3ቱ ተበላሽቷል። ኬንዲ ባለሱቁ ይቀይርልኝ ይሆን ነገ ቤት እና ግን ነፍስ ከማይሙ ለማወቅ ማለት ይቀይር ይመስላል። እንቁላል ተበርካለ ፍራይክ ላላለም ጀት ይከፍቴ ገነማ ቢዘከሽ እንደንዴስ Dinala
Rifan serbisisanya ama Rifan ebbisuka kana maalame este አርባ ምንጭ ልትሄድ እዚህ ጋር መኪና አለ እዚህ ጋር አይሎፕራን አለ እዚህ ጋር ዲቻ አለ አንተ ሳትመጣ መኪናው ጥሎ ሄደ አይሎፕራኑም ጥሎ ሄደ እሺ በምን ትሄዳለህ ወደዚህ ነው ምን ወደዚህ sagantaan keenya torbee kanarratti xumurameera. Like subscribe gochuus hin dagatiin namni subscribe godhaan sodaatinaatii subscribe godhaan like godhaa komentii keessan yaada keessan nu hiraan jira nagaa.